Maal taataniitu? Waa'ee koronaa garuu dhageessaniitu. Eeyyee dhageenye beekneera. Garuu inni waa hedduu of keessaa qaba. Haalli jiru jireenya keenya ammoo nu hin dandeessisu. Kanaaf yaa Waaqa achumatti nurraa qabi jennee seeras. Jalqaba of eeganii yaa Waaqna eegedhu malee soof hin eegin akkamtii Waaqni eegu. Jalqaba kaasas nu hordofaan ture. Balbala irratti seera cabsitanii galtan. Tokkoffaa harka keessan dhiqan. Maaskiin godhan. Calleessan immoo sibiila tokko nama dubbisuu maal gootu? Kun dogoggora. Ilaa yeroo ammaatti miidhaa COVID-19 qaqqabsiisu ittisuuf yookiin to'achuuf labsiin yeroo ariifachiisaa mootummaan baasee keessatti adabbiin xiqqaansaa qarshii 1,000 inni guddaan sammuu qarshii 200,000 seeraan si adeemsisa. Maal rakkin keessa? Konkolaataan dhabee immoo ariifachiisaaf hin diidadeema jedhee. Tikeeta kutattaniitu? Hin kutan isumaa farrakkadhee tanam kanneen asiifachichaa jiru. Asiifachii dhibeen taane ofitti fiddanii maatii keessatti deemtanii amma faaltanii biiroo deemaatii tikeeta gaafataa akka jiru. Namoota akka keessan gaafatanii jiraatan walitti qabnee konkolaataa sinii ramani. Yoo ta'u baate immoo har'a kutattanii borga nama deemuu dandeessu. Jalqaba fayyaa keessatti dhufu. Kanaaf ani biiroo deemaa. Of eeguun ofii.